Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 4 keewwata 28 oliyyannoo mana murtiitti dhiyaatu. Keewwata xiqqaa tokko namni murtii koree oliyyannoo dhaga'uun kenname irratti dogoggorri seeraa raawwatameera jedhe kan amanu yoo ta'e guyyaa murtiin isaa dhaqqaberraa eegalee guyyoota walitti aanan 30 keessatti oliyyannoo isaa mana murtii aanaa dhimmichi ilaaluuf aangoo qabutti dhiyeeffachuu ni danda'a. Keewwata 28 keewwata xiqqaa 2 namni akkaataa keewwata kana keewwata xiqqaa tokkootiin mana murtiitti oliyyannoo dhiyeeffachuu kan danda'u kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa koreen murteesse keessaa parsantii 75 kaffaluun isaa yoo mirkanaa'e qofa ta'a. Keewwata 29 aangoo mana murtii. Keewwata 29 keewwata xiqqaa tokko manni murtii oliyyannoon dhiyaateef dogoggorri seeraa jiraachuu isaa yommuu mirkaneessutti dogoggoruma seeraa qofa sirreessuun koree oliyyannoon dhimmicha ilaale murtii kenneef deebisuun alatti ijoo hanga kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa keessa seenee ilaaluuf aangoo hin qabaatu. Keewwata 29 keewwata xiqqaa 2 koreen oliyyannoo haala dogoggora seeraa sirreeffameen murtii isaa irra deebi'ee ilaale sirreessuun barreeffamaan garee wal falmintootaa akka dhaqqabu taasisuu qaba. Keewwata 30 dhimmoota koree oliyyannoo raawwachiisu. Itti gaafatamaa waajjira bulchaa fi mana maree bulchiinsa aanichaa haala labsii kanaatiin dhimmoota oliyyannoon irratti dhiyaatu ilaalchisee hojiiwwan hordofuu, qindeessuu, raawwachiisuu akkasumas qajeelfamoota xaalayotaa fi murtiiwwan baasii taasifaman kan mallatteessuu fi kan raawwachiisu ta'a.